callisee as ga'e ji'a afur ibsuudhaafan barreeffama dheeraa san barreesse barree 2017 dabreemi. Mee maal na gargaaraa kana laataa anis jammar Oromoo irraa yoon du'ee awwaalame wanni hin barbaadu habiibi kafana. Ayyee. Saniifu namni nan hubanne yaada kiyya barreeffama dheeraa dubbisuu hin danda'u namni akkasitti adda baafadha. Anuma barreeffama dheeraa sani waan inni guyyaa sanirraa si argeessi jaaladhee si kabajuuf mana kiyya dhufte. Anillee barreeffama san dubbiseen fixe yookaan namoota waan biraa namarratti haasa'uu fi barreeffama san keessa ati guyyaa kana guyyaa sanii har'a kalee iftaanii baatii hagana hin jenne. Kana jechuun waan amma tiyattuun garaagarummaa hin qabu. Maaliif siin jee beektaa an dhuguma rabbisanii yogguu waan sana arge rifadheen ture kan waan sanii kan guyyaa lama yookaan guyyaa takka duraa naaf fakkaatee ture guyyaa kana haa ta'u abdii kiyya namni makiin daameej gabbiinaan akkas taatee walitti deebisan keessaa bee inshaallah waggaa 5 durallee ta'u yoo narra dubbadhe baga gaafas rabbi si baasi jaanitu bira dabruudhaami rakkoo takkan qabu sii galee yaa kanaan akkana naataa wayin jiyan nama waan san ta'ee abbama fedhe haa ta'u saba kamuu yookaan waan fedhe haa ta'u nam tokko egaa waa ta'ee baga rabbi si baasen namarraa bareeda nama kamii irraayyuu jechi biraa komantii keellee hedduu argee ture maaliif yeroo hedduu ani wanni ani qalbii lammiidhaa kana gubbatti waa wayii hin taphanne maali beeyta namoonni hedduun haasawa keessan qofa see fudhatee deemaa gataa gaafa hedduututti wallahi dhugaata jecha kee tokko dogongora tokko yoo sirra qabate nama sirraan dhiibne jira alma naafata sirra teennee waan feenaasu addunyaan tun galabbatamaa deemti namni kun agartee an keessattuu haasawa kiyya akka nama silkii chaarjii fittee aabdee godhaa deema si galee namoonni garii waan akkeessa waan hin beekne fi waanuma tasiin dura haasute san sirra qabatanii kaate qalbiif dubbattellee kaanillee walitti qabatanii turmaan keessattuu namni keenya kun namarratti xiyyeeffata beekta namni keenya akka inshaallah amma boodaan dalagaa isaanii godha ka kushiinaa keessa jiru ka biyya arabaa jiru ka makiinaa oof ka baabura oof ka gartee mana barumsaa jiru hundaaf akka waan irra jiru san dagatee ajannuma kiyya qofarraa haasaa ooluun godha kana. Anamma osoo akka an akka wallaalummaa keessatti maal si gorsa beekta osoo amma fakkeenya waan osoo madhiise natti tola waan wayii amma yeroo hedduu waan ka'e illee ni hojjetta namni ajandaa kee hin beeku ajandaan ati ajandaa dhugan fakkaata namoota hedduu hin galuufi mee itti dhiisi waanuma biraa waan biraa hojjedhu fakkeenyaaf ajanduma kana keessa waa hedduu nama rakkataa hedduu furtee jirta sababa keetiin ati maaliif abbootii qabeenyaa hedduullee beekta namoota hedduu afaan kamuu ni beekta. Abdi anumti kun gabbee Oromoodhaan makiinaan irraa cabee makiinaan sun guyyaa san cabtee rabbina shaahida guyyaa san makiinaan sun akkas taate makiinaa sana achiifee ati ani fuune ijoolleen galateeffate santu fuudhe achiifee ati bakka tolchan keessa ati immoo makiinaa mashacaa akkasii daqiiqaa fudhadhu qofaan jira. Ati makiinaa ni qabdaa murti guutuu namoonni komantii irratti makiinaa sunuu kiraa jedhan ni qabdaa. Namni keenya jannata dhagaye namni keenya keessattuu karaa ollaa keenyaa kun jannata keessattuu yoo si arge aboo ati mala sii goota sii qabala. Wallahi ati laal dhugaa rabbi dubbachuuf haasonni kee namoota hedduu daneessee jira jechuudha akkasii dura haasofte namoota aaruu jiranii warroota ajandaa hin beekne. Namni ati hedhaa jirtu amma ati kumataa jirtu amma ijoollee matee ilta sikkoo moota santu yoo yeroo hedduu waan qabatan san nama tokko hojjetan. Ijoolleen hin qeeffate sun irra deebi'ee miidiyaa irratti ijoolleen hojii turte suni tokko warra Shaashamanneeti. Mo'ataa warra Shaashamanneeti. Dr. Naafi Habiibii Sanyii Mootii thank you. Ijoollee asii sana hojii turte namni afran ijoollee asitti kasii ajaa'iba. An barsi jedhe harakaanni kee warra miidiyaa kana nama sobate malee namoonni bakka hammeenyas fudhatee jira si galee sootillee achiin duute nama gammadu jiraachuu si galee mi'am maaluma akkanaan si ga'e ati haasawa kun induu mucaalee bahaadhaa qaba induu itti please mucaa induu
Wani raayyoon isan dandeessu. Aboo murti kun. Galeeme. Gabattaati ajanda baasuunuma beektaati. Ati Oromoo tana akka beektaa? Oromoo tana akka beektaa abdii. Afaan isaaniitiin baree afaan shimbirroo ni beektaa? Afaan shimbirroo beekte Oromoon teenyaan afaan isaaniitiin bare. Ejjiitii ajandaa akka tibarteen dhibbaan dhibbatti harka sirraa kaasee jira sirriitti. Ajandaa ati fidda irratti amman yoo naateen bobbaa naateen dhiisa rakkoo miti. Namoonni hedduu akka itti beekan itti galee. Horti obboleessa kiyya magana fi baas. Amin 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 habibi. Nagaa qabda abdii tolullee nagaa. Habibi jirtan isin nagaa qabdani? Wallahi gammachuu alhamdulillah. Ati bara dhugumaan akka feete ummata kana akka feete godhu jaalatu qabu nama. Niin uummadhee bara uummata kana niin. Wallahi sabe beeta. Anyway, By the way, video da desa talen video Snake Queen. Isdagay video dalagee gadhiiseetiin jira wanne sun ta'e akka ta'e maaliif akka ta'e akkamitti akkaan dubbate waa hunda ibseetiin jira sidii kaleefi. أهلا السلام عليكم مرسي Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Taradeera kiyyaa. Waalaikum assalam. كيف دقيقة؟ Nagaami fayyaadha. أيه والله في الحمد لله ما نقدر Fayyaadha wallahi nagaan qaba alhamdulillah jannat. أكمل بالله في رقم وجرت أسارة Banna wanni da jara tokko jara warra ganda isaanii gaddi isaanii maatiin isaanii saaxina reeffaa daldalu tokko na aarse beeta. ساعتين رفقاتي Gandi isaanii saaxina reeffaa daldala isaan immoo waa'ee nama du'ee qofa gabaasuudhaaf aduu jira saaxina reeffaa itti haa gurgurru jaanii. أكمل رشاد Akka ajaa'ibaa wallahi. Nuti hangaafaan du'eewu isra ol keeti jaasaa na tajaajila kan laalu. Sazamza, welcome. واني قدي سمسن دقان أسارة بقر بسباسي ها؟ Please. Asan barakuma kositor. أوكي Makina akkas taate keessa hin beeku. نافي سكيو Garuu diinii hedduun qabanii niin beekaa Green Charlie barri kuma lama kudha torba mee baatee furdaa barte boodaan akka fakkii asoorin dubbate. إيه برا Yaa akkas ture dhimmi. Murti guutuu. Wanni Network si kakao jira waalaikum assalam. Murti. Network kakao. تركي كاكابو جران Ya, Isa bilang saya. ya inshallah. ammoo لا تعرف ammoo Kamu ya. saataa ni dalaga. Eenyu inni? Mabira malee. لا سكاكابو جران في جابر Amza Sheikh Jabir. هم شافك جابر قال شام عمال لا الله جميع تجرب مرسي Ahmad Ibe? نتوكل أما ده لازم ترجع تكشف Ahmad Ibe mi? Amma deebi. إيه ريف ما على جمتي أفتي برشا ميرت Gatiin koo ture bar. Assalaamu alaikum murti. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abo
ديس وما تكاو جو فراوس خلاص أو الريفون تنان جتة كمالي ناتي بي تاوان إني جرا لا يجرا هيا Mani? هيا مرتقوتو ريفو Oh. فيسبوك الرت وقعت لايف إذا برتو جالتا خبير تجاوج جسلا جرا بي تابران جرا Sheekotiisani? أو سالانة دوينة بو سالات بو دوينة ورا جوسا نقعد تخفل أكمراتا خفلة تريبيدا Sheekotiisaaniitu akkasii bar dhuyinee salaannamoo salaannee dhuyinaa jana rakee baananiir. أو جتشي سانكرو جتشي جايبا جولان Ustaaz Hamza bagana gayaan dhufte jaalatamaa fi kabajamaa keenya. فكان جانا يدي مرتي يا بو دور تاتولي بقرب بسباسه Wallaahi Akkasii wallahi Ustaaz polisii Hamza ifaan sii godhaa viidiyoollee waraabee gadhiiseetiin jira tiktook irratti amma wanni sun Haya. kanarratti ji'a 4 dura laal makiinaa gabbinaan akkas taate keessaa nama furii hin baane anaa xoofu jira Ustaaz Hamza makiinaan deemu jirtuutu daa'imni takka karaa akka malee itti qaxxaamurraan bireeka yookaan fireena bakkatti na dura qabe. هيا Lubbuu namaa oolchuu na dura qabe ani immoo haayiweerra jirra fiigichaaniin itti seene Duubaayii san keessaa baane. Nama garii silaatee bakka san dhaabbatee dubbataa mi laayifii dabarsaa. Ani diina hedduu akkaan qabu waan hin beekuuf ji'a 4 callise amma dabarte makiinaan sunis wallaahi tolteef hin tolle ishiitu dhaqee ilaalle waan si ajaa'ibu haaraan makiinaa mashichaa dhaqee fudhadhe Ustaaz Hamza. بقى والله السي Kaniifuu diina akkaan qabu waan hin beekuufin namoonni tokko dhimmiin mana hakimaa dheeyitanii fudhatanii mataa isin dhukkubellee poostiin godhinaadha. Kana keessaa namni bee hin dubbannee jeetiin fakkeenyaaf barreeffama dheeraa barreessee irraa dubbadhe namni keenya dubbisuu hin danda'u. dubbisuu ni danda'anii bar namni dubbisa fixuu hin dandeenye malee eegalanii mataa fugu qabanii fi والله تمرون تندين Saa akkanaan jennee yeroon ibsinee ustaaza kiyya sii galee dubbiin akkas taate warri duraanuu nan jaalanne garuu isaanumaattu du'ee jee gammade isaanumaattu deebi'ee nu soobee jee isaanumaa piraankii jee. sobuu maaltu barbaachisa barreessuu mirga qabdaa bar بقى سلا kizuma feete asuma deebiteetu baga yaada isaanii san gartee itti dubbatte sii galee Yaa namni beeyta amma waan kana hiriyoota kiyyan waliin tura san qofaa beeka. Hagamillee taatuun yoo ati sa'aatina reeffaa yoon daldallee du'a namatti hin gammaddu. اي والله Maalayyaaree guddaa jaamuutu milishaa kufee milishaa kanarratti kufeellee suuraa poosti godha waa'ee kufaatii biyyaatiif caccabeessa du'a namaa maal godhati ijoolleen maal gootire. Faisal Jibril. Halo salam murti assalamu alaikum undi kesan Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Obboleessa kiyya ati nama dhimma san keessa bareechee beeku amma fadaamaa jirtan lee affine jira. Dhimmi sun yoom akka ta'ee fi inni ta'e hunda quba qabda eenyu akka waliin turellee quba qabda wayiin dubbadde niin callisee si qofaa quba qaba. Akaleessa wallahi billahi rabbinatti quba qaba akkuma poostii san argee egasii poostii san namni duplicate godhee egasii share godhuu jalqabeen kolfaan du'e ammaaliif barreeffama takka gaafa argu atilleen barreeffama ni dheeressitee peejii lama gaa barreeffamne ummata keennan beekan koomentii illee jalatti barreessee ture namni keenya barreeffama dheertuu gaafa argu akka waan bineensaatti baqatee scrollii godhee bira tara ergaa poostii sanii osoo hubanne fotoo bichaa laalanii jaj nama godhuudhaaf yookiin maqaa namatti baasuudhaaf fiiganii waan hin taanetti oriyaan jechuu kaleessa ijoollee wayii wajjin wayitateenu akkami abboo saahibni kan kee balaa turre ga'e moo maali poostii wayii agarree naan jedhe lakki boo ilaallayyoon poostii sanin beeka keessa dubbiin beeka akkuma xiyyatti kana keessa dubbii waan beekuuf balaan barka ture barreeffamallee atillee amma yoona guutuu isaan dubbisne barreeffamichillee akkasiin jedhu waan akkanaatu ture rabbi na baasee jira alhamdulillahi jedha barreeffamichi osoo hin dubbisne maaliif waan akkanaa haasoftan jedhee even poostii dhiisiyyuu nama na cinaa jirutu jajii godha beektaa nama na ga'e an ta'u so namni keenya yeroo baay'ee barreeffama dheertuu gaafa argu
dafee judge gochuudhaaf dafee dubbachuudhaaf dafee irraa waa jechuudhaaf ariifata malee maali poostiin sun maal jetti waa'ee maaliiti jedhee barreeffama dheeraa dubbisuun jaalatu. Waa dubbisuun ammoo tiyyuu beekaa nama godhaa beektaa silaa akkuma biyyaattu iyyuu namni wannollee gaazexaallee taatu namni lafa waa dubbisuu baratuu qaba osoo waa hin jenne dura jechuudha. Milan ini. Asadam. Waalaikum salam warahmat. Arkiteemi. Assalamualaikum. Oh, Murti. मैं والله صدقني برا نبر السلام عليكم. الشمع كم؟ مرتكو السلام عليكم. ايه والله وعليكم السلام. مكناتم بكره يا ريو. نما حنگ سجالة في حنگ سجب بدبا فتح الحمد لله جل. نو دعاء كره جيني دعاء جيني كره. إسرائيلي فورمو دبرة تجر. يا والله العظيم والله حنگ نما سجالة في حنگ جروين خيدي في جرينيا كم فين الدبا فتح الحمد لله. مالي. هاي أول سنة كولداني. ولداني. خلوا مخينات أنا بقول والجاهد. وي مكينا مري سلمي هرّي بيه خنمني ريتو دي بر. كل يوم أنا بقول ده مقالة. مالي مكينا تكيار بشير دينك تو سديم تو بلبل تيجو بني. إيه ما هي سنو. مالي مكينا تمرتي. وين ملاك أنا بدي مخينا أنا ما هو معلومة هذا. إذا سمعوا الناس. أتمنى الحمد لله جل وعلا دافو بغنا ما دبا فتح gammachuu waan hin jedhuun beeku ani جتا بلبليكا. alhamdulillah jiin jeeni baranes. سينو. nama dabaafate garuu Kanuma haftee أنا بقول أنا دبابة بلدي دي أمامي. kanuma haftee haasawtu tunu maanu bareedu bara haftee haasawtu tunu. أنا فندق وشي لايف سيني سينا واسع جايب. أربعة كم نبلا خا. Hamza nama kamiisa jaalataa nama kamii iddoo isaatiif gammadaa guddina isaatiif xiqqeenya isaatiif gammadaa eenyu akka ta'e isa caalaa namni biraatu bareecha. Bartana. يبدو بتسكت سينا. Jamal Yusuf dubbadhaa أبا sultan. سيرا خبجمو أبا سيرا جيا. Kabajamoo abbaa seeraa. سلو سيرا خيتوبا. السلام عليكم كيف نلقيني؟ Waalaikum salam seeraa. صدقا أو بقرب بس بس نمني أنا ما أدرك آمين آمين حبيبي يا كم جنة. جامي فيا. بر نمني خربتي نباسي الحمد لله كانت أنا تركزي يعني خربتي بقى سباسي أبو ربي تاخد اللي بقى سيابو سوركم هذه آمين. أسرع وبروان كرا. Khasila barsanto sana. لكي دوتو مالي سينما نويو جنگا دوتي أستيبوني سنداتو Eedu wani asiyuuni taatu kamiimta bartana bara. yoo kijibee abbaa rabbii gaafata yoo dhugaa himee sammuu lakki baga rabbi si oolchee dhaqabe. Ilmi namaa kun abaluu tokko kijibaan silaa gargaarsa namni nama gaafatellee yoo dandeeyse numa gargaarta fadii qabaatti gargaarsa kaata rabbiitiif hin baane yoo qabaanne hoo rabbi si haa kennu jettee too bira kutta. Akkas Akkamitti kijibaan kadhattee qabsoo keessa galuummaa barbaachisee of course dhuga. Qallo fi baana amma magaalaa keessa yaanamma. أنا مقالك سوى أنا نتسكت. أما نكن. Taasa. هو نقول جرتني. Irfoona sikannaa. ما عرفونا في كونسات. Lallabaa. Esa, shufte bar me gontan kap. Nana ke sabar. Dubaddu je. ما دبدا. Yalla mangin law. دبدا مي. لا جمال كنيا كمني بيتا. وانت كن جافر موسادي درتي. بريكم خوما أكيد توبت خوما لما أقول تربة كون دينغ تدبري مني. خوما لما أقول تربة كان خساني وانين كيسومي سيكما داخياتي. أمو دينه وفنم فرر دينان كابنين بيخا. سنيفين يرو سنيتي بتلاتين دبتين. أما غرو نمي تقول خاكيزة متاني سرقوبه. مالو مالو تيجي. خمتاني سرقوبه. وصل كده نتكلم. يلا ترى قام. وقام متاني سرقوبه.
wanti godhuu jiraame mana akamaa dhaqee post godhuu jiraame Mata carki bata. jarqee mataa hidhatee no wanni akkasii sun hundi miidhaan dubbatamuu qabu. Makiinaa gabbinaan fuuldurri guutuun daameej ta'ee agartee tana keessaa baanee ani hin dubbanne. Bara 2017 garuu xoozii akkanaa tan hunda fuudhee deeme alhamdulillah. Rabbiin gisee hundaan du'aa ummaatti yaatiin qabaa. Rakkoonis nan mudattu balaan irra geessina uumaan gootu waa hedduu keessan dabalee du'aa haadhaa qabu. Rabbi qofatti amanuun ilma namarran kaa'anne saniif murtiin uumaan taane hiriyoonni xiyyeena waliin taanii waan kana na wajjin dhaabbatan haa galatooman. Guyyaan har'a kaleessa deemee gaddan jennaan gargaarsa inshaallah har'aa miti kafana Oromoo irraan barbaaduun jeebaran duriin dubbadde. Maal ta'e namni? Yes. Gargaarsa anna yoo gargaarsa barbaade obboleessa kiyya nama kun obboleessin ta'e mana sirra jirti nam tokkoof arshii kuma 500 fuudhee kan nu gargaarsa ummata so ish wallahi nama waa hubatuu hin dandeenya waa dubbisuu hin dandeenye wajji akkamii wajji haasoo itasa. Wanni guddaan nagaya rabbi isin baasee malee tu waan barsiisaa jendaa godhunuu waan qabdu. Bar ture waan ji'a 3-4 duraati ani barumsaafin gorsaafin godhe waan sani. Lakki ati silaa waama feete gootee ubar abbaan rabbi si baaseen sun itti toluu baattee laaltee hodii fidee nama taati waan tokko namni fi darara malee. Lakki ummata kanaattu bar du'a namaa jaalata akka malee beektaa reeffa arguu fedhani. Nagganii reeffaa gahee moo reeffa lakkaawaa ooluun faayidaan qabdu maali? Akkasitti warri du'a namaa qofa arguu barbaadu sun karaa fi fedhutti hiikkate dubbii. Ijoolleen mana laalatti manaayi nama du'e miti aragee gartee wanni bilishaa aragee dhugee qofellee posti godhanii eessaa duba ijoolleen akkamitti dhiisti. Ka guddaatu akkanaa maalayyaa xiqqaa jaamaame. Kanaaf ilaa jara kanaa wajji an qiyaamallee walitti fayyisan qabnu walitti soromummaa qabnu. Ati waan fedhe laal waan fedhe hajuuti ittuma dhiisi. Hawaasa keessatti sagalee akkuma qabdi. Qiyaasaniin baa. Ni maraate boo namni. Wallaahi ni maraate yaa. Wallaahi waan baatee afur dura. Waan baatee afur duraati bro. Ammaa miti baatee afur dura. Kenapa kada dipandeeti? Silkiin Hamza silkii dantee. Akkam haa godhu ayyaa charjara guutuudha. Achi dabaraayin seene. Akkamittiin dabarsi? Akka reefu san. Akka reefu san hin ta'u. Kooni ta'a ammuma taa'u. Seene ittiin dura seeneeti. Maanaa akkasuma. Silkii xiyyeetu nuti dhiisanii bara. Wallahi kam kareefu san Fidi meesan daamte sunis. Sarah Sabista. saddeet maal si godhate. Manam dee kana godhe. Yeroo tarraafaas. Bareeddaa. Okay. Nagutti siiti saraksuba itti dhiisaa keessi hin daamtu. Yes. Murti bira deemaa isin hundinuu murti bira Ay deemaa. mana kiyya hin banne bro. Hin banne. Ati hin banne as. Ani hin banne. Naamu deemti jette. Muut godhe hin banne. Si moyti godhamu waan. Akkeetu makara muut godhe. Sagalee kiyya simbira dhagahamu jira. Arafaat dubbadume. Dhagahamu jira. So ayyee arafaan maal jettati ni rifadheette galgala. Wallahi laazim rifadhee amboonyaan uummanni jechuun jala deemee uummanni harreen nakkoof. Harreen yaatu turte harreen afaan beektu. Diina man qabaa warra federa.
keenya waan dubbisuusa. Wallahi Hin dubbisne waan barreesse namni dubbisuu danda'u yoo Egaa Aleexii maxxanseen naa galee. Egaa Aleexii. Alex waan jeerratti yaa tikimee barreeffama Alex dhageetti sheer Aleexii godhame. bar. Aboo yeroo akka yookaan kaleessa yookaan deeggartuu yookaan sa'a kanatti hin jenne. Hin jenne wanni shawwadamanii jira. Achi sharrifan nuti tantoota adeeman. Barreeffama Alex wallaahi. Beeta araada nama tokko jira. Namoo wallaahi Alex kana. Akka hiriyaa qabu. Namni muutu shawwadame. Anuu egaa maxxanee san dubbisee. Nama barreeffama isaa laa. Nama dubbisee. Ni hubata. Dirqumaan waa'ee isaa akka dubbannu nu godha jee. Mee barreeffama kiyya namni dubbistanii jirtan yoo jiraatanii fi akka yaada fudhataniif. Awwaal jabaan nira na bakka tokko seenuu fi murtii wal garee yeroo biraa bal'ina inshallah. Ayyee tolee basiraa taphatu jirra yaa. Jiru sirrii bar. Namni hedduun nu banne bakka. Arfaat Hamzaan nadhiisutti hin jiru. Guyyaa gisee hojjeteenyus gisee hojjeteenyus gisee wanta waan kana nagaa fataa ati waan jetteen duraa jeenga. Anamoo. Maal si gammadu? Jechuun Arfaat irratti. Maal si Kalee gammadu? bu'aan oollee. Akkamittiin Maaltu nama barbaachisa? akkamitti Hamzaan jaallattu ta'u. Aabo. Wayi murta siyya wayi maata. Sun sirru mare sun bar namummaadha bar sun. Amma ati fiifu siifi Arafaa maal qabdaniin ta guyyaa fi awo shaayii fidi mee shaayii fidi jeen waan hawwitu dhuguu fedha. Egaa agarti Asuma aboodii wallahi hotu sani beekan. awo Wallahi lazim. Wallahi akhi nas je. buta Arras mo dar malo. Asma kaisa wallahi. fagoon deemu. Akkasii duba ammaan tana. Amma di sinu rabo. Yani nyata nyanne yo kan teko tay. Ayyee. Anga nana do gize nyanne. Chaarjii sirraadhaa maka. Gize nyanne do fe. Gize nyanne do fe chok. Yani gize la kanu fa. Nyanne ne fra do ne charge ram. No, chaarjara sirraadhaa. Obboleeyyan kiyyaa an nama waan akkanaa hunda nama miidiyaa ta'ee obsee bira dabree arra gahee kanaaf akkasitti naa hubadhaa yaada jiru qofaan dubbadhee waan biraa hin dubbanne. Feetu taamata kudhaniitu yoo taate ati gisee feetetti waan ka'e gostu godhuu ni dandeessaa beekadhu garuu ni rifanne waggaa edda garre waan uumama eddaatiin see. Laab baga dubbannees baga adda barrees hammeenya namoota nama keenyaatis nama wajji oromummaa himannoo kanas baga hammeenya isaanii takka takkaan adda barre. Garuu wanni jira keenyalleen hedduu keessa jira timmaan tana. Hedduu niin beekaa bar fayyaalessi keenya tokko ni jira. Heddummaan tana isaan irratti hin argan feesbuuka kanarra waggaan lallaalu heddumaa. Barra jiraachuun kiyya isaan hin miidhu yoo isaan fayyade malee waa isaaniitis hin nyaadhu nama rakkisu oromorraa humaan eeggadhu annagayaan bobba'ee qoflee galee ummata kana akka isaan dalaganne ajandaa isaanii baasuu garteemi akka ijoolleen polotikaa keessa yaane ajandaa haaraa torbaanitti isaanii fidu dhiyootan ajandaa dhabaniimi. Ati tokko dura darbii torban guutuu ni gaasan booda biraa dalagaa ta'e kuti. Akkasuma barra hoteela tokko goreetu mana ajandaa tokko kanneen fi bira dabraa isaan achuma wacaa oolan yaan dalagaa xiyyan olee gala. Akkas yoo tana ajandaa makiinaa bituu sanis darbitee kaatee jalaa baafattee ammas kan nuuf deegee torbee kanaaf qabattee aanuuf qopheessi garuu bareedaa irra hin jiru. Viidiyoo ajaa'ibaatiin dalagee gadhiisee fi baramma. Awoo viidiyoon tasheekoo taasantu naatee jaal reefuun tana naaf jaalataan qofallee bara.
dubbiittu bara ijoo pointii tachi jira. Anaatu itti dawwali jeeni yeroo gaasi dawwalu takka ati biizii jirtaan saati amma tiktookii Nama hedduu aboo bara kuma nama nu jibbu kumaatama qabnu kuma dhibbaantamaan nama nu jaalatus qabna beektaa. guutuudhaan garuu kan ajaa'ibsiisu namoota keenya qaaraa argee kana kati gisee hunda dibbee tuttumu kanaatu na ajaa'ibsiisa malee sila jaraa umaa miti san umaatis hin dhuftu umaatis hin fidan. Dhugaan Feesal kun saahiba kiyyaa hiriyaa kiyya mucaawarra gindhiiri nama mana tokko hojii jiraannu dalagaa hojii dalaynu amma inni sirriitti dhimma keessa beeka beektaa. Kabee kuni beekaa bara guututti illee ta'uu baatu warruma wanni tiitoos warruma gadu galootu waan akkanaatiin deddeema malee. Anyways, murti ati nama hundarraa kheyriin eeganii nama beekuun illee adda baafachuu illee gaariidha. Garuu xiqqoo wanni na jibbisiisu maali beektaan akka hawaasaatti namni hanga fedhe sooshaal miidiyaa kanarratti wal jibbuu ni danda'a. Garuu hamtuu sadarkaa lubbuu walii baduu sanitti waliif yaaduu hin qabu beektaa. Hamtuu walii gammaduu hin qabu. Namni wal jibbuu danda'a wal Waan fedhee maaliif warra biraatu saba biraatu waan fedhe yoo ta'e namni kun oromummaa walii qaba kun islaamummaa walii qaba ummanni kun ummata walii dhalee waan ta'eef hanga fedhe yoo ta'e hanga fedhe yoo waa walii dubbattellee sooshaal miidiyaa kanarratti lafa mootu iyyuu hin jiru wanni sun. Garteetiin Feesal kiyya namni keenya yoo lubbuu guyyaa adii laayif irratti isaanii jecheef wareegdeef illee galatan qabu akka jedhe waan barbaadde godhiif si yaadatu akkana sammuu isaanii keessa kiraa malee galuu qabda beektaa. Kiraa malee sammuu isaanii kireeffattee keessa galuu qabda. Xiqqaa guddaa waa'ee baga poostii gootee ariifii ta'ee ajandaa bareedaa ajandaa torbee poostii gootee amma akka jiruun peejiin marti iskrool irra gootuun makiina matan ta'e tagaccaamte santu mul'ata. Anyways akkasitti xaalitti godhatin jidduun hin badin hin baddeeyyu san si jammar kas qabbanaa'e. Cirri bulaal cirri hin daa'e wallaahi billahi. Sheekni hundi murtii maal poosti godhe jee sarchi godhe laaluu qaba beektaa. ati ammaan tana kafeete waan gootu dhagaye ammaan tana kana explain godhuuf hedduu yeroo ta'e gubin hundumate ka torbaan dhufurra nu dalag please. Xiqqoo haa uwwisanii hagan san bilcheessuu ka dhufe san. Kunoo uwwee bar torbee kana nugu ammaan tana rarraa kaasee hanga firaayideetti hin akkas jara keenya namni keenya laal Feesal sirriitti na dhaggeeffadhu. Meedilistii tana keessaa nama tokko haa addunyaa kanarraa islaaman jaalanne haa du'eef dachii dhiitanii bu'anji. Oromoo kumaatamaa seddumaa ooltu ammoo ni gammadan yookaan namni tokko Oromoo xiqqishoo aboo kanamoo bar ummanni keenya Oromoon kuni an jannat baaran sanuu waan dhaqu tokkoon isaanitti fakkaatu maaliif ni beektaa? Yoo jannata keessatti wal argee aboo ati maal asii goota siin jaa. Tuni naaffaa dare naaffaa guddoodha hanga nan jaamne jechuudha. Jannatuma rabbii san keessatti yoo si arge aboo ati Oromoodha maal asii goota siin jaa. Faranjiin ammoo osoo jannatuma san akkana jee Joosman Tuutuu pirezidaantii Saawuz Afrikaa dur tokko. Mandeellaa. Joosman Tuutuun waan jee Afrikaan guutuun jannatan seentuu jee maaliif jee yoo walitti qabamanii azaaban naqamanii jee tokko tokkorra dhaabbatee azaaba san keessaa bahuudhaaf yoo yaale aboo eessaa sinna dhiistee deemte jee keessa wal qabaa jee. Faranjiin immoo wal gubbaa horteeti akka masalaalaa walii taatee wal baaftii jee osoo bahuun akkasii jiraattellee. Garaagarummaa guddaa akkasii qabnaa jechuudha. Akkasuma jireenya irratti illee addunyaa irratti illee akkas hangas akka adda fagoodhan. Yaali mee meedilistii kana keessaa namichi tokko ka siyaasaatu Ameerikaa keessatti ajjeefame jee xiqqaa guddaan Itoophiyaa tanaa ijjee wanni ija. Wanni sun waan guyyaa guyyaan ilmaan Gaazaa irratti ta'uudha. Maaliif saniif hin ijjiin maaliif sun garaa isaan hin nyaatin argitee atin? Maa ajandaa godhati? Ajandaa guddaa godhatanii sanirraa iyyan gurbaa tokkicha aktivistii. Wanni sun immoo day to day waan ilmaan Gaazaa irratti ta'uudha. Mucaan Gaazaa daa'imni tokko maal jee beektaa Feesal? Gaafa guddatte maal ta'uu barbaaddaa jaamee gaafatamnaani ani hin guddadhuu jee. Wallaahi mimmaan hin boo'e viidiyoo san gisee ilaala. Ani hin guddadhuu jee ni beeka jechuu garte.
haga miidiyaa hawaasaa kana. Nam beekaadha bara. Kanaaf maanoo warra namaa tokko miti nuti kufaatii biyyaan jaalannu du'aatii namaan jaalannu miidhama namatti hin gammannu ka dandeenyu ni gargaarra ka dadhabne du'aayii goonee fi bira dabarra sigalee jireenya keenya namarra bashannannee jiraannaa hagarumaan isiniin jaa nu haa jiraachisu waa baay'ee arguu teenya Israa'el Oromoodhaa ta'uudhaa teenya jirtu kana rabbi haa qajeelchu rabbi nama hundaa wajjii wal isaan haa galchu Fu'aad Reefu si ergeetin Fu'aad Umar jala jirta yoo tarii akkaan si barbaaddeef reefu si ergee osoo dandeenye habibi thank you si jechuu barbaada obboleessii. Fu'aad reefu mana narraa ogusteera itti deebistee laal manni kun narraa vaayiraal ba'ee bargee wanni godhusan jala keenya namni tokko yoo miidiyaa irra jiraate. Akkasii murtii rahaanaa godhaa isinittiin deebi'ee boo'i nu jiraadhaa umurii dheeradhaa mallee. Ustaazul Iyyaal wallahi Iyyaal Ustaazul Harifa Yesuus Oromoo gurraacha hedduu si jaalladhaani beekame. Thank you. Ustaazichi barboo haa kute kun akka gaariitti haa kute developitee jira Ustaaz Hamzaani. By the way Yesuus ni dhufa warra jeesanii inni nu Hamza Hijaabir dhufee jira gisee inni Itoophiyaa dhufuu eegadaa jaan. Faisal isinittiin deebi'ee. Ustaaz Hamza qoy osoo bahin Ustaaz Hamza qoy gista. Naafa deeqata. Faisal kun namaan hedduu jaalladhu ni beekame. Namaan hedduu jaalladhu gosa hin jiru akka keeti. Yesra baldarabaa jedhu. Isa warra isaa warra baalee jettee. Warra baalee gindheeri. Isku guri gabaannaa. Saahib kee waayee. Follow kadik. Okay, tal. Nama jala kok. Tokko sala akauntii dhuunfaa wayinaa ergaa maal abootee mifumanyaa dhubeela waa. Akauntii erga dhujii rakkoon qaba akauntii irratti murtii buutuu akka fudhannaa galchu naa gaafadhaa jeesiifin erga dhujii keessa. Arshii kuma kudhaniin galchaa fi jiraa jaabara. No naa galchii jechuun jira gamanaas dubbisi barreeffama isaa. Murtii buutu akauntii nama dhuunfaa wayinaa erganii maallaqa arshii kuma kudhaniitti galchee jiraa siin jee. Okay, baga galchiteef obboleessa keenya ka galchiteef sanii baga galchiteef galatoomii ulfaadhuu jeen. Du'aa isiif haa godhu deema baaqee baga galchiteef. Faisal. Ustaaz Hamzaa kana ni jaalattaami. Nama Hariifaa bar. An Ustaaza Hariifa jaalladha ni beekta hadu'aa fi qabrii fi agartee khafrii qofa namatti himu isaan osoo hin ta'in. Ustaaza ammayyaawaa bara ammayyaawaa mooderni ustaaz. Duniyaa rabbi uume tana gubbaa jannanni ni jira jee nama amanu kanaan jaaladha. Jannanni eessa? Addunyaa tana yoo barbaadde Niizerlaand daqiidhaa wadda nama siin jiru kanaan beekan. Layyatti haala soo dassi lanyaan wallaahi billahi. Akkas galatoomaa Faisal fi hundi keessan Bishraa. Ayyee ustaaza siqam jedhifama fooloo godhee jirtaan dhabuuta. Ya gode Faisal yaa Faisal wal goone. Ayyee. Ayyabi. Sona godhaadha. Barataa cimaa immoo Itoophiyaa keessaa Hamzaa Ibrahim qabda isallee guddisu jira sijalatti ustaaz ayyee nagaan guyyaa gaarii qabaadhu. Usni abareeddu usni akka hin dirree. Murtiyaa bilbililee yoo gamaa dhufte bilbilli keen dalagu. Bilbila boo duraanuu durii amma bar namni naan jigginaanii cufadde. Annaa galte moo awwayte maati cufteen beeke waan ati cufteef illee. Laal wallahi. Laal addunyaa by the way. Can I show you? What? Wallahi bilbila laal bro. Hin amantu jechuun bakka haga ati hinee ol. Nama kuma takkaa ol turate dha. Ani waan keessa beekuuf hin tasgabbaa'e yaaleen ture bilbilli kee cufaadha nin beeka waan ta'eef I'm not exaggerating it barreeffama illee ani alarjikii barreeffama hin qabu barreeffama guutuu. Aboo dilli kun maali ada guutuu si bulanii. Iskoola asii bar. La. Allah. Aboo Oromoo guutuu ta'e dabsi bilbilaa bulee. Nama hagan takka nu jaalatu. Oromoo guutuu bilbilaa bulee hin jee. Awwa jaalala namaa rabbii isiniifillee nuufillee haa kadhu nama nu jaalatu kumaatama qabna habiibi.
wallahi kasi jibbu sanirra kasi jaalatu kana reedduudha jabeeffadhu. yaa warri ammoo si jaalannaa akkaawuntii nu ergi'atani akkaawuntii san nama hiyyeessa gargaaramuu qabu barbaadaati gisee miidiyaa irratti agartan dhaqaa gargaaraadha galatoomaadha maqaa kiyyaan gargaaraadha kana gargaaruu yaadde sun abbareessaqii Wallah keessanii miskiinin dhabamu achuma akka naddaa jiin gaafadhaati bakka maqaa murtuguutoo jaati maqaa nadhaa kannaaf jiin akkas bushra olollee si godhe dhiifa olleedha godhiitii jedhataa sammaa gara minaan finne koye ana markiseetiin fide tiktok kanarra na didiyeeti facebook marra kabirticho gaafaan kaatanni godha mee nambara kees keessatti as ergi akka feete hundaafooti ni qaba inni sanillee siif hin ergaa unoo foolollee si godhee bar as ergi haya hukuta kamee namni dhibbi lamaaf koye nama dhibba lamaa soddomii shan tura laalu jiraami hundi keessan gis takka bakka takka harkaan qaqqabaadha wani koppiliin godhaati wayini haasa'uu barbaada bakka takka gattuu kaati hundi keessan kafeessal jiru kana mallattoo diimaa kana irraa naaballee saamee bakka takka foola godhani at least nama na jaalatu habiibi ergatee jiraaniin deebisaaf anillee Assalamu alaikum. alaikum salaam guutaa kamuutu naa godhatu bireesqiyyana bakka takka gattuu kaati diimaa kana irraa balleessa yoo namni na jaalatu qofti kanan jaalanne tokko hin godhina rakkoon qabu saahiba kiyyaa kan jaaladhu fi akka qaama kiyyaa waan ta'eef bakka takka diimaa kana irraa balleessaa mee dhibba galchaa yaala kun 38 jiru kana dhibba galchaa please bakka takka gaa mee garsiisa akka namni na jaalatu akka jiru qofa 222 asirra jiraami hundi nuti qaqqabaa jeen once bakka waan fedhaa dhibbu manaa gaan 50 let's go bakka takka akkanumatti diimaa mallattuma diimaa fuula isarra jiru maa ida'uu san qofa godha laa fuula isaa dura maqaa isaa fuula dura mallattoo ida'uuta kan jirtu san qofa godha bakka takka isiniin galcha kaan isinii galchina ni haasoyna ni taphanna godheetin jira Ahmadi Yusuf thank you habibi 64 deema ga dhibba ngaa dhibba nama dhibba hundi kasan follow godhaa deebisan booda yaa oy hundi bakka takka nama dhibba lamaa kudhan bar dhibbi yoo bakka takka akka raggattu kee mallattoo diimaa san irraa tuqe irraa batanii beetaa maamme welcome 72 jira namni kun nama na jaalatu hedduu na ulfaadhu ayyuu jaarsoo thank you nama na jaalatu anniin jaalle dhugumatti hiriyaa dhugaa immoo lafarratti dhugaani wajji jiraadha namni kun nama jireenya na wajji qabu hiriyaadha mana wajji gallaa agartee wajji nyaannee dhuyinaa maalin jee isinitti magaa diimaa san irraa balleessa mallattoo ida'uu san mee bakka takka namni 24 bakka takka anis godheetin jira rahaat Hussein Adab thank you argaatin jira laa warra godhe kana thank you Delta Nuessa godhee fi jira Ziyaad Hussein hayyee jaaf 76 irra dhaabbannee bar 78 eenyu inni ammeeksi laa kafeessal jiru kana godhaani saahiba kiyyaa nama hariifa addunyaa tanarraa yoo nama hariifa nama dhibba beeta 90 iske din ifa Ahmadiin wallahi ani leelis ni jaaladha akka dhugaa dhibba goona bakka takka hundi keessa giftii kannaa fi jechaan jiru ni beetanii miti wanni kun nasaadha jechuu kiyya fooloon nama biraatu araba firanji man kabalchiisuuti nama oduu biraatu walitti guuree haasaa oolunuma godhaniiti haa godhanii yoo mee namni diidamni bakka takkaa godha bakka takkaa hundi kama nama raabsuu qaba foloo godhuun hin barbaachisu bar nama nagaa akkanaa kanallee godha ishee amma namni asirra jirtan bushra sidaasa hundi foloo ol godha hundi keessan isinumti nuu asirra jirtan foloo ol godha dura hunda nasriillee hunda keessan foloo ol godha biyya kanallee akka feete haa guddatu diimee barri diima hunda asirra ka jiru kana katu isin immoo kanaatu isin immoo namoota amma deebisee foloo isin godha kana hunda deebisa wajji taphannaa amma asii jarqabnaa right now kana sirii jiru kanallee mee nama 50 gaadha foloo isin immoo jalaa deebisaa fi deema nama foloo isin godha kafeessal jiru kana 50 gaabee dafa gadtu kafeessal takkan dabarsina hundi keessan godha murtii fu'aad kiyyaanillee hedduun isin jaalalateessa wallahi asirraan qabu na beeytanii waan hin danda'uun isin biraa nafu rakkataa keenya biraa waan hin danda'uun hin nafu sagalee ta'uu uummata keenya biraa hin nafu isin gammachiisuuf isin hojii taphachuudhaan nafu namni na jibbu sababuma keessani waan biraatiif miti waa lamaaf na jibba karan ta'u tokkoffaa waan ta'uu hin dandeenyeef lammaffaa an nama biyya keessa taa'ee ani mootummaa kanaan deeggara akka dhugaatti hin deeggara maali mootummaa kun hin dalagatiin anu hin jenne hin bobbaatanii gadi anu hin jenne garuu abbaa feete deeggaruu mirga qabda
Yes. Thank you habibi, thank you bifole. Kanaaf wanni isaan jiifin kan nana obse bifole thank you. Kafee sal kana dibbaayii daban kaa hayyee itti fufee habibi ganda namaan tuqin gosa namaan tuqin waan feete dubbadhu. Bara maqaa jijjiirannaan tiktook kana wallaalee jee eede silkiin bilbila silkiin isaan ajalee. Hai silkii ammaree mun bar wallaahi hanga takka rifate waanuma jennu saboo hin jenne. Wannuma social media irra beekan akkana taamoo maali? Aku ganamaan tana gisee biraan kidaa dhagee wallaahi hangan gammade takka rabbi na arga wallaahi murtii xiyya. Biraanki miti No, akka biraankiiti furanna nuti dhiise kaa dhageeffadhu amma bar sila har'a taate wanni san bar sila har'a taate namni waa itti wal qabsiisee namoota gurguddaa deemuun hin argan social media kanarra hundaafuu baga rabbiin wanti godheeti obboleessa kiyya akkaan si jaalamni beekna qaamaa wal beekna akkasitti akka ajaa'iba anamtuu namaan qabu nama na jibbullee hin jibbuniin jaaladha maaliifi na jibbuu isaatiin yeroo isaa gubaa jiraami haa na jibbaa jiraatu rakkoon qabu rakkoon tokko hin jiru so awwamuutu godhadhoo kaammoo sente dhagaye mutu godhadhoo namni ammoo sente jamsi Faisal eessa deemee jala ka Faisal dhibbaa digdamaan hin geenye ammallee isin walaa dhibbaa digdamaan hin geenye niitoorgii kiyyaa qabe moo sagaleen tiyya ni dhagaamti isinitti ni dhagaamatti fufi ni dhagaamti itti fufi burtukutu. Habibi ilaal yeroo teessan dhageeffadha ammallee gorsaa fi jecha kana keessaa namni 5 yoo fudhate gaha ani waan hin dubbachuu barbaadu nama hedduu biraa akka ga'uuf kanaaf isin jiru annamaa sirraa geema taphatuu miti annamaa sirraa isin rakkisuu miti wanni hin dubbadhu biifolle ijoolleen as jirtu na dhageeffadha nama jibbuudha yeroo teessan hin gubina yoo makka duutus hin beeyin yoo makka ifiifuu biyya namaa faa keessa ka jiruutu irra hedduun bar ka ifiifuu dhokatee jiraatutu ilma namaa jibbu yeroo isaa dabarsa nama ilma namaa jibbuudha yeroo an naman jibbu nama ittiin taphadha jechuun miidiyaa kanarratti taphadhee ajandaa godhee gamas fiigee gamana fiigee taphadhee dalagaa diyya dalagadhee jiraadha nama jibbuun garuu yeroo teessan hin dabarsina nama jibbuun yeroo teessan hin dabarsina maaliifi wal jaalanneetu yeroo hin argannu jaalalaafuu yeroo hin teenye Jaalalaafuu qabbee jirtiyyin jibbuu dhiisi. loonii wajji jirra waa'ee citaa taasaa beekta annamni na tuku malee naman tuku wanni sun akka fakkeenyatti hin dubbata ammoo eenyu akkana jibbuu fi eenyu akkana jaalatu adda baradhe bagaan kufee bagaan ka'ees eenyu akka ableen na fiige eenyu akka ol na qabuu fiige saddan bareejee sa'aan kufee qalmaa itti fiinaan lafaa ka'e isni galaami nama jibbuudha yeroo hin gubinaadha thank you waan isiniin jee na dhageessanii warra asirra jiru kana fooloo wal godha hundi keessan waan takka isinirraa hin irratu bakka takkaa kana gatu tuqaatii fooloo godhaan kana 50 galcha kaanis 100 galcha kaanis 100 galcha isinilleen wal isin galchina fooloo wal goonee wajjin taphannee abooniti warri wal jaalannu qofni walii keenya dhugaan isinii himaame isin ummata nuti isiniin jirre isinis nuun jirtan allaal takkaa fooloo na godhaa namaan jeen beekuni beeytan maaliifiin jaanii beeytanii hojiin tiyya fooloo na goosisti ajandaan isaanii kannu qeesiif sheeka gurguddaa hundaa dhokatee fooloo nu godhe ilaala isinii galee zan tuttuqaniit laa si tuttuqaniit afaanii waan hamaa nama baasuu barbaadu si tuttuqaniit waan wanni si godhuu barbaadu isinii galee an jibba namaan qabu takkaa nama dhuunfaa an jibbe yoo yaadattanii jiraat